daawwattoota keenya akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kana wajjin Usmaan Kumeetiin. Poolisoonni liyyuu haayilii tarkaanfii ajjeechaa guyyaa har'aa godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti geggeessaniin namni tokko wareegamuun himame. Poolisoonni naannoo shanii kun ammas miidhaa dhaqqabsiisuuf dabalataan gara aanaa Cinaaksanitti bobbaafamaa jiran. Bal'ina oduu kanaa akkattaa nutti dhiyaata. Jiraataan aanaa Cinaaksan tokko akka nuuf himanitti weerartoonni liyyuu haayilii jedhaman kun daangaa Oromiyaa humnaan hulluuqanii seenuun jiraattota irraa miidhaa dhaqqabsiisuu itti fufan. Duula geggeessaniin namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Achuma Araddaa Ambaroo jedhamutti guyyaa har'aatis tarkaanfii ajjeechaa raawwataniin namni tokko ajjeefamuu nutti himan. Araddaa Kalmaala kan naannoo Jiraatanii qabatanii Ambaroo tokkoffaa fi lammaffaa qabatanii darballee nama tumanii achirraa jettillee michasee irraa kan ka'e nama ciisee jira nama tokkichaa bakka illee ciisee jira. Ambaroo nama tokko ciise mucaa bakka mucaa daa'ima tokko tumanii sirrijaan ciise. Guyyaa irraa kana jechuudha. Ganama kana. Poolisoonni humna addaa naannoo shanii ammas dabalataan naannoo Ogaaden aanaa Tulluu Guleed jedhamurraa gara aanaa isaanii Araddaa Caffee Baaduu jedhamutti bobbaafamuu ijaan arguu isaanii namni kun ragaa bahan. Ani naannoo jijjigaa kana immoo aanaa Tulluu Guleed jedhama. Aanaa Tulluu Guleed irraa dhufaniiti akka isa baanii Caffee Baaduu dhaqanii achitti raasii waan barbaachisu geessaniif aanaa Cinaaksan aanaa Tulluu irraa dhufanii aanaa Cinaaksan kana qaban. Wayita ammaa kana humni addaa hidhate kun aanaa Cinaaksan keessatti heddumminaan waan bobbaafamaniif jiraattonni aanaa Jaarsoo birmachuudhaaf rakkataaru jedhan. Aanaa Jaarsoo irraa akka waajjirteen Caffee Baaduu isa qabataniiti aanaa Cinaaksan kana gamuranii achi jiranii siyaasota amma irraa deddeemuun inni deebisanii isa lamadaa aanaa Jaarsoo karaa Jaarsoo deemuu danda'anii kana rakkachaa jiru. Humnootiin addaa jedhaman kun aanaa Cinaaksan Araddaalee Hambaroo tokkoffaa fi lammaffaa dabalatee Kaarmillee jedhamu deebisanii to'annaa isaanii jala oolfachuun himame. Araddaalee kanarratti alaabaa naannoo isaanii dhaabbachuullee jiraattonni dubbatan. Magaalaa aanaa Cinaaksan seenuudhaaf kiiloomeetira 5 qofatu hafe jedhan jiraattonni. Araddaalee jiraattota harkaa fudhatame kanarraa hojjettootaa fi milishoonni aanichaa gadi dhiisanii bahaniiru. Milishoonni aanichaa quuqama saba isaanii qaban duula kallattiidhaan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kana dura dhaabbachuuf wayitaa mootummaa wayyaanee gaafatanitti dhoorgamuunis himame. Kana raawwachuun wayyaanee qabatamatti duula kana keessaa harka qabaachuu ifa galaadha jedhan. Ji'oota tokko oliif weerara humnoonni addaa geggeessaa jiraniin namoonni hedduun qe'ee dhaloota isaanii irraa yoo kaafaman booda garuu uummanni Oromoo waliif birmachuudhaan daangaa isaanii deeffataniiru. Biyyuma isaanii irratti wareegamni gaddisiisan isaan mudatus weerartoota kana salphisanii jiran. Mootummaan wayyaanee ta'e jedhee humnoota addaa poolisoota naannoo Ogaaden irraa hidhachiisee uummata Oromoo lafarraa fixaara jedhan. Karoorri weerartoota kanaa godinaalee Oromiyaa 5 fi aanota 13 humnaan muranii naannoo isaaniitti makachuudha ture. Haa ta'u malee gootummaa uummata Oromootiin karoorri isaanii fashalaa'ee jira. Borus taanaan uummanni Oromoo daangaa biyya abbaa isaa taakkuu takkaafis sharafee ormaaf kan hin kennine ta'uun beekamee jira. Duula bal'aa ji'a tokkoof mootummaan wayyaanee fi humni addaa poolisii naannoo shanii uummata Oromoo irratti geggeessaniin yoo xiqqaate namoonni 160 ta'an wareegamuunis himamee jira. Oduma wal qabateen weerara poolisoonni humna addaa jedhaman kun daangaa Oromiyaa cabsuun raawwataniin haga yoonaatti lammiileen Oromoo 150 ta'an ajjeefamu liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa baaseen beeksise. Wayita ammaa kana mootummaan wayyaanee yakka waraanaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiraachuus ibsi kun eeree jira. Yihuun Ingidaa waan qindeesse qaba. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsaa majjii 22 bara 2017 baaseen uummanni Oromoo yeroo ammaa humnoota gara jabeeyyii mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF'n hoogganamu irratti bobbaaseen dhiibbaa cimaa keessa galee jiraachuu beeksise. Erga labsiin muddamaa labsame baatii 3 darbaniif humnoota agaazii mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti bobbaaseen lammiileen 1,200 ta'an ajjeefamaniiru jedha ibsi kun. Gochaa sanyii duguuggaa raawwatamaa jiru kanaan kumaatamni hidhaatti dararamaa jiraachuus eereera. Dirqiin gudeeduu dabalatee yakkoonni adda addaa humnoota kanaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuus beeksiseera. Baay'inni lammiilee maqaa haaromsaatiin hidhaatti guuramanii hanga 70,000 ga'uu kan jedhu ibsi liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa. Namoonni yakka raawwatanii osoo hin taane akkanumaan jiruu fi jireenya isaanii irraa qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu beeksise. Hidhamtoonni kunneen giddugaloota leenjii kanneen akka Xoollaay, Huursoo, Dhidheessaa fi bakkeewwan birootti dararamaa jiraachuus beeksiseera. Gama birootiin uummanni Oromoo yeroo ammaa humnoota addaa poolisii Sumaalee mootummaan TPLF'n hoogganamu leenjisee bobbaaseen dararamaa jiraachuu ibsi kun beeksise. Humni addaa poolisii Sumaalee kanaan duras yakka sanyii balleessuu uummata Ogaaden irratti raawwachuusaa yaadachiiseera.
Humni kun bajeta mootummaan Briteen ramadeen humna ergamaa addaaf leenjii ta'us The Guardian waabeffachuun gabaaseera. Humni addaa poolisii Somaalee bara 2013 daangaa Oromiyaa cabsuun hawaasa naannoo irratti miidhaa garaagaraa dhaqqabsiisee ture. Baranas baatii darberraa eegalee weerara bifa haaraan uummata godinaalee Harargee, Baalee, Gujii fi Booranaa irratti baneen gocha ajjeechaa fi dhiittaa mirga namoomaa garaagaraa raawwataa jiraachuun himameera. Gochi kun qaama gocha sanyii balleessuu addi bilisa baasaa uummata Tigraay uummata Oromoo irratti karoorfatee hojjetaa jiru ta'us liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa isaatiin eereera. Akka ibsa kanaatti hanga yoonaatti weerara kanaan wal qabatee dhalattoonni Oromoo 150 ta'an ajjeefamaniiru. Hedduunis madaa'aniiru. Gochi kun yakka waraanaa mootummaan Itoophiyaa raawwataa jiru ta'us liigiin mirga namoomaa gabaasa isaatiin ibseera. Hawaasni addunyaa gocha kana callisee ilaaluu akka hin qabnes ibsuun mootummaan Itoophiyaas ta'e OPDO'n akkasumas qaamoleen gocha kana keessatti qooda fudhatan biroon itti gaafatamummaa jalaa hin ba'anii jedhama. Gocha ajjeechaa addatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana gocha bara 2003 2004 Darfur Sudaan keessatti raawwatameenis wal fakkeesseera. Gochi akkasii wayita raawwatamutti gamtaan Afrikaas ta'e dhaabbanni biyyoota gamtoomanii callisanii ilaaluu hin qabanii jedhama. Dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaas tarkaanfii quubsaa fudhachuu dhabuun isaanii yakka waraanaa mootummaan Itoophiyaa waggoota lamaan darbaniif itti jiru jajjabeesseera jechuun qeeqama. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa kanaan qaamoleen mootummaa Itoophiyaa gocha dhiittaa mirga namoomaa irratti bobba'ee tumsan gocha isaaniirraa akka of qusataniif gaafateera. Koreen dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma kana hordofuuf dirqama qabus gocha sanyii duguuggaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kana xiyyeeffannoon ilaaluun deebii quubsaa akka itti kennuuf waamna. Kun kanaan osoo jiru warraaqsi haqaa fi dimokiraasii naannoo Somaalee weeraraa fi ajjeechaa poolisoonni liyyuu haayilii fi loltoonni wayyaanee uummata Oromoo irratti geggeessaa jiran balaaleffatan. Itti gaafatamaa warraaqsa haqaa fi dimokiraasii naannoo Somaalee kan ta'an obbo Jamaal Diriyyee Kaleef uummanni biyyattii hundi diinni isaa mootummaa wayyaanee ta'uu hubatanii mormii geggeessuu qabu jedhan. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Ibsi har'a warraaqsa haqaaf dimokiraasii naannoo Somaaleen ba'e mootummaan wayyaanee saboota gidduutti kan walitti bu'insi uumame fakkeessuudhaan ergamtoota isaatti dhimma ba'ee umurii ofii dheereffachuudhaaf waraana uummata Oromoo irratti banee jiru ni balaaleffannaa jedha. Durataan warraaqsa kanaa obbo Jamaal Diriyyee Kaleef waraanni sun waraana mootummaan wayyaanee uummata sana irratti labse malee kan saboota gidduutti geggeeffamaa jiru akka hin taane ibsuun barbaada erga jedhaniin booda uummati kun lamaan yeroo dheeraadhaaf kan waliin jiraachaa ture lafa kaloo xiqqoo tokko irratti walitti bu'ee otoo qaamni biraan gidduu hin seenin saba walii isaatiin wal araarfataa waliin jiraate har'a ga'eedha jedhani. Abbootiin hirree yoomiyyuu walitti buusanii ka'anii araarsituu fakkaatanii dhiyaachuu itti beekuu kan jedhan Jamaal Diriyyee wayita sabooti biyyattii walitti bu'an kan gidduudha dantaa addaa argatu wayyaanee qofaadha jedhu. ይሄ ኢህአዴግ ቲፒኤልኤፍ በ25 ዓመት ዘመኑ እንዳየነው በሁለት ነገሮች የሚሄድ ነው። በሁለት መሰረታዊ ነገሮች የሚሄድ ነው። አንደኛ ውሸት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ህዝብን ከህዝብ ጋር ማጋጨት ነው። ወያኔን ኡሙሪ ገነ ዲግደሚሽኒ ኬሰቲ አኩማ አርጊኔ ዋለመ ቀበቴ ዴማ ኢኒ ዱራ ሶበዳ ኢኒ ለመታ አሞ ሰቦተ ወሊቲ ቡሱዳ ይሃዲግ ዮ ሶቡዳ ባቴ ዮኪን ሞ ኡመተ ግዱት ወልብዴ ዮ ኡሙዳ ባቴ ጉያ ቶኮፍ ሞቱማ biyya sana keessa buluu danda'u miti. Keessumaa yoo biyya keessa dhiibbaa guddaan itti dhuftu saboota gidduu seenee walitti naquu, uummata amantiin walirratti kakaasuu, olola sobaa hafarsuu, paartilee mormituu karaa seeraan biyyattii keessatti galmaa'anii sosso'an gidduu seenee jeequu, mootummaa jeeqaa hojii akkanaan jiraatudha. Mootummaan suni amma immoo uummanni cunqursaa sana baachuu hin dandeenyu jedhee irratti ka'eera. Mormii uummataa jabaa Oromiyaa keessa mudataa jiran argaatti jirra. Kun mootummichaaf kufaatii guddaadha. Sodaa guddaa keessa kan jiru kanarra aanuuf Oromoo akka saba biroo waliin walitti buusu dursinee ni beekna turre. Yoom akka ta'u qofa malee kana eegaa turre isa kana dursineeyyuu
akeekneerra. Carraa dhabuu ta'een hireen sun uummata Somaalee dhaqqabe. Uummanni kun uummata Oromoo waliin saba yeroo dheeraaf jiraate. Waan hedduun wal isaan fakkeessu. Saba biyyittii kamiyyuu caalaa uummata Oromootti siiqudha. Itti dabaluunis wayyaaneen hokkara kana yoo uumtu ijoo lama irratti fuulleffatteetu jedhu obbo Jamaal Diriyyee. Tokko mormii uummata Oromoo akkaan biyya sana raasaa jiru irra aanuudhaaf, kan biraan immoo yoo nuti biyya sana keessa hin jiraanne biyyattiin Ruwaandaa taati jedhanii hawaasa addunyaa ittiin goyoomsuuf waraana kana uummata irratti labsan waan ta'eef uummati keenya isa kana dursee hubachuudhaan diinni isaa akka wayyaanee ta'e beekee tokkummaadhaan irratti duuluu qabaa jedhani. ኦሮሞና ሶማሌ ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ የተነሳ ዲክታተር ይሄን ህዝብ ለማጋጨት ሁሉ ጊዜ ይጥራል። እኛን እንደዚህ አይነቶቹ ጭንቅላት አልባ የሆኑ በስልጣን ያበዱ ሞቱሞን አባ እሬ ቢይቲ keessatti uumaman yoomiyyuu Oromoo fi Sumaalee walitti buusuuf baay'ee tattaafatu. Nuti abbootii hirree sammuu ittiin yaadan hin qabne kanneen aangoodhaan machaan akkasii lafumaa qaanii nutti taphachuu hin qaban ergaa jedhuun qaba. Mootummaa wayyaanees akkuma mootummoota abbaa hirree darbanii boor biyya sana keessaa ni deemu. Sanumaayyuu salphina waliin Oromoof Somaaleen garuu yoomiyyuu ollaa ta'anii waliin itti fufu. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu saboonni kun lamaan rakkoo jabaa keessa kan jiran uummata Oromoo irratti waraana gaggeeffamaa jiru argaatti jirra. Saba Ogaadeen irratti bara 25 guutuu duguggaa sanyiitu raawwataa jira. Kanaaf saboonni kun lamaan waliin hojjechuun dirqama, wal utubuu barbaachisa. Mootummaa kana tokkummaan irratti duuluun yeroon isaa amma rakkoo keessa jiru kanaaf wal diignee meeshaa ta'uu hin qabnu. Oromoo fi Sumaaleen isa kana irratti hojjechuu qabu. Obbo Jamaal akka jedhanitti waraana adda durummaa wayyaaneetiin geggeeffamaa jiru kanaan kan miidhamaatti jiru uummata Oromoof uummata Somaalee ta'us otoo hin ibsin hin darbine. Kana dhaabuuf ammoo uummati kun maddi rakkoo kanaa wayyaanee ta'u hayyootiif aktiivistoonni Oromoos ta'an kan Somaalee hawaasa kana hubachiisuun dirqama ta'aa jedhani. Dhumarrattis namoonni hawaasa kana lamaan keessatti dhageettii qaban walitti dhufanii waliin hojjechuun shira mootummaa wayyaanee kana fashaleessuuf meeshaa guddaa ta'a jennee waan amannu carraa kanaan dhaamsa keenya dabarfannaas jedhan. Namoonni 4 godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mugar keessaa loltoota wayyaaniin qabamanii achi buuteen isaanii dhabamuu jiraattonni OMN itti himan. Gabaasa kanaaf itichaa guddata. Qeerroon godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mugar irraa dubbisne akka OMN himetti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota hidhuu fi ukkaamsuu irratti fuulleeffatanii jiraachuu isaanii dubbate. Namoota miliqfaman kanneen maatiin manneen hidhaa naannoo sana jiran deemanii gaafatanis maatii namoonni jalaa ukkaamsaman mudachaatti kan jiru. Doorsisa garaagaraa ta'uun immoo nageenya naannoo caalmaattiyyuu booressaa kan jiru ta'uu qeerroon magaalaa Mugar kun dabaluun himee jira. Jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaati. Guyyaa kaleessaa halkan keessaa naannoo sa'aatii 8 keessa jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 8 keessa qeerroo 4 fuudhanii too deemanii maatiin bo'aa jiru bakka isaan gatanii hin beekaman jedhanii. Dirribaa Baayisaa, Taaddasaa Gadaa, Taaddasaa Haayiluu, Faayisaa Borjaa. Ishiin ari'anii jechuudha. Itti daballeedhaanis ari'anii isheen immoo daa'ima baatti. Haadha daa'imaati, daa'ima qabdi. Achumaan isheen baqatteetoo sodaattee galte jechuudha. Namoonni yeroo irraa gara yerootti magaalaa Mugar keessaa uguramuudhaan bakka buuteen isaanii wallaalame hedduu ta'u kan nuuf hime qeerroon kun namoonni guyyaa kaleessaa amajji 23 bara 2017 halkan sa'aatii 8tti ukkaamsaman eessa akka jiran wallaalamuudhaan maatii fi firoottan yaaddoo nageenyaan jiraachuu isaanii shakkuudhaan dhiphachaa jiran yakkaan dalagan akka hin jirre ta'u ragaa ba'ee jira.
Kan isaan ukkaamsanii too fudhanii too deemanii meeshaa fuutan jedhanii gaa fuutan jedhanii shakkanii jechuudha. Inni tokkichi immoo taazaabii ture jechuudha bara 2007 jechuudha. Maatii tokko moo akkamitti waliin turaniiru isaan nama sa'aatii 8tti namoonni 4 kun? Naannoo tokkodha. Naannoo tokkotti jaagalanii hundi isaanii dirribaa baay'ataa jennu kun magaala keessa jiraata. Ijoolleen sadan immoo baadiyyaa keessa jiru jechuudha. Eeyyeen mana garaagaraa irraa kan isaan ukkaamsaman jechuudha. Tattaaffii labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuu waliin wal qabsiisee mootummaan wayyaane ilmaan Oromoo 1000 hedduutti lakkaa'aman manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa fi sarbaminsa guddaa irratti raawwachaatti jiraachuusaa kan nuuf hime qeerroon kun ammas dhimma ajjeechaa fi gochoota sukkaneessaa saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru xumuratti gochuuf tokkummaa fi hidhannoon meeshaa waraanaa murteessaa ta'us qeerroon magaalaa Mugar kun dhaamee jira. Baqattoonni Oromoo 300 ta'an Somaaleelaand magaalaa Hargeysa irraa qabamanii humnaan gara biyya isaaniitti darbamuun himame. Baqattoonni hafanis yaaddoo jabaa keessa seenaniiru. Dabalanni oduu kanaan akkattaa nutti dhiyaata. Baqattoonni Oromoo hedduun torbaan kanarraa jalqabee humnoota tikaa mootummaa Somaaleelaandiin qabamanii humnaan gara biyya isaaniitti darbamaa akka jiran himame. Magaalaa Hargeysaa qofa keessaa haga ammaatti baqattoonni Oromoo 300 gaan qabamuun beekamee jira. Irra jireessaan baqattoonni kun kan qabaman guyyaa kaleessaa jechuun ammajjii 23 bara 2017 ta'uu baqattoonni OMN itti himan. Sababaan humnootiin tikaa Somaaleelaandii baqattoota Oromoo duuchaan qabanii gara biyya isaaniitti darbaa jiraniif nageenya biyyattii eegsisuu fi waraqaa hayyamaa malee biyyattii keessa jiraachuun dhorgamaadha maqaa jedhuun akka ta'e himame. Baqattoonni Oromoo akka jedhanitti rakkoon biyya Somaaleelaandii keessatti isaan mudataa jiru yeroo gara yerootti itti fufee jira. Dhalattoonni Oromoo biyya isaanii gadi dhiisanii bahaa jiranis haalaan dabalaa jira. Keessumattuu erga mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffame kaasee biyyarraa baqachuun jabaateera jedhan. Caalmatti biyyattii keessaa bahanii gara Somaaleelaandii kan dhufan dargaggoota ta'uu nutti himan. Dargaggoonni kun manneen barumsaa Oromiyaa maraarraa kan isaan baqatan. Kunis hidhaa fi ajjeechaa jala lubbuu isaanii baraaruuf jecha biyya gadi dhiisuu murteessan. Haa ta'u malee biyya isaaniitti baqatanis rakkoo wal fakkaataadhaan keessummeessaa jirti. Baqattoonni Oromoo akka jedhanitti Somaaleelaandii keessatti haalli jireenyaa hedduu ulfaataadha. Waraqaa hayyamaa biyyattii keessa jiraataniin yoo hin qabaanne carraan jiru gara biyyaa darbamuudha. Haaluma wal fakkaatuun namoonni waraqaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa baqattoota yookaan UNHCR qabanis adamsamanii qabamaa jiran. Humnaan gara biyyaatti yoo darbamanis kan isaan eeggatu hidhaa fi ajjeechaa ta'uu baqattoonni kun dubbatanii jiru. Kaleessa lubbuu isaanii baraaruuf yoo biyyarraa baqatan humnootiin tikaa Somaaleelaandis qabanii gara biyyaatti deebisaa jiran. Baqattoota kanneen humnaan gara biyya isaaniitti darbuun hariiroon Itoophiyaa fi Somaaleelaandii waliif qaban daran cimaa ta'uu kan agarsiisudha jedhan. Baqattoonni Oromoo yeroo gara yerootti Somaaleelaand irraa qabamanii gara biyya isaaniitti darbamuun harawaa miti. Inni ammaa kun kan duraa caalaa hammaachuullee dubbatan. Keessumattuu ji'a tokkoof erga duulli qindaayaa fi weerarri daangaa Oromiyaa poolisoota naannoo 5 hammaatee kaasee jireenyi baqattootaa yaaddoo jabaa keessa seenee jira. Humnootiin tikaa Somaaleelaandii manneen irra deemuun daa'immanii fi maatii hunda adamsuun hidhaa jiran. Fedhii isaanii malee humnaan gara biyya isaaniitti darbuunis jabaateera. Wayita ammaa kana Oromiyaa keessatti carraan dargaggoonni Oromoo qaban ajjeefamuu, manneen hidhaatti guuramanii dararamuu, biyyarraa baqachuu fi kanneen baqatanis humnaan gara biyyaatti darbamuu ta'ee jira. Egaan daawwattoota keenya oduu namaaf qabnu kanumaa gama kiyyaan turtii gaarii.